Akka dhiirotaa dubartoonni qoricha fedhii wal quunnamtii saalaa isaan dabaluuf fayyadaman ni qabu. Hello, akkam jirtu? Nagaa keessanii ani Dr. Yoosef Abarraati. Har'a kan waliin ilaaluu deemnu dubartoonni wal quunnamtii saalaa fedhii wal quunnamtii saalaa isaanii dabaluudhaaf qoricha akka dhiironni fayyadamanii ni qabu moo hin qaban kan jedhu waliin ilaallu ta'a. Akkuma beekamu addunyaa kanarratti sababoota fayyaa waliin wal qabatan wantoota adda addaatirraa kan ka'e namoonni fedhiin saalquunnamtii isaanii gadi bu'uu danda'a yookiin dandeettiin saalquunnamtii isaaniillee gadi bu'uu danda'a. Kanaaf akkuma beekamu dhiironni qoricha gosa vaayigiraa jedhamu fayyadamaa akka turanii fi namoonni baay'een kan beekanidha. Egaa har'a kan ilaaluuf deemnu karaa dubartootaatiin rakkoon fedhii wal quunnamtii saalaa dhabuu kun yookiin hir'achuu kun akka furmaatatti qorichi lafa kaa'amee dubartoonni itti fayyadamuu danda'an ni jira kan jedhudha kan waliin ilaallu. Egaa innis ni jira dubartoonni fedhii wal quunnamtii saalaa isaanii rakkoo qabu yookiin fedhii wal quunnamtii saalaa xiqqaa ta'ee fi yeroo wal quunnamtii saalaa raawwatan dandeettii kan hin qabne kan wal quunnamtii saalaa gaatee raawwachuu kan hin dandeenye yoo ta'e qorichaan isaan fayyadamuu danda'an ni jiru. Isaanis qorichoonni gosa lamatu jira. Tokkoffaa kan akka kiniinan kan fayyadamu guyyaa guyyaan kan fudhannudha. Lammataan immoo akka gosa karaa lilmootiin injeekshin kan jennu kan kennamudha jechaadha. Egaa isaanis qorichoonni kun FDAdhaan yookiin approved ta'anii kan jiranii gosa lamatu jira. Isaanis filibaansirii kan jedhamu deelii fudhatamu yookiin guyyaa guyyaadhaan kiniina fudhatamudha. Galgala kan fudhatamu. Akkasumas hojii kan eegalu ji'a lama booda. Kiniina jalqabaa fudhannee ji'a lama booda aktiif ta'ee hojii isaa qaama keessatti eegaluu kan danda'udha. Kan biraa immoo Biremelaanotayid kan jedhamu gosa marfeetiin yookiin injeekshin kan kennamudha. Kuni fedhii wal quunnamtii saalaa dabaluudhaaf qorichoota dubartootaaf jedhamee appruuf ta'anii lafa ta'anii jiranidha. Egaa gosti lammataa yookiin Biremelaanotayid kan jedhamu kunis kan kennamu daqiiqaa 45 wal quunnamtii saalaa raawwachuuf daqiiqaa 45 yeroo afuu ofuma ofiitti kan of waraananidha. San booda fedhii wal quunnamtii saalaa dabaluu keessatti gahee guddaa qaba jedhameeti kan yaadamu. Egaa kana malees rakkoowwan kan biraa kan nu ilaallu rakkoowwan fedhii wal quunnamtii saalaa hir'isan maalinni dubartoota keessatti maalirraa ta'uu danda'a? Maal furmaanni isaa maali? Qorichoota kana qofa osoo hin taane furmaata hedduudha kan jedhu fedhii wal quunnamtii saalaa kana furmaata kan ta'ani. Egaa taansee kan nu ilaallu rakkoowwan fedhii wal quunnamtii saalaa kana maaltu fida kan jennudha. Tokkoffaawwan dhibeewwan garaagaraati. Dhibee sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa, dhibee onnee fi kan kana fakkaatan rakkoo sammuu, rakkoo saayikaa yookiin dhukkuba sammuu isaan kun fedhii wal quunnamtii saalaa kana hir'isuu danda'u. Kan biraa immoo stress yookiin yaada baay'isuu fi qorichoonni tokko tokko kan fedhii wal quunnamtii saalaa hir'isan ni jiru akka side effectitti. Egaa wantoota kana ogeessi akkamitti yaala kenna kan jedhu yoo ilaallu jalqaba irratti life style modification waan jennu yookiin namni tokko jireenya isaa jijjiiruudhaan yoo stressii taate dhiphina qaba yoo ta'e namni sun dhiphina san ofirraa hir'isuu fi boqonnaa gochuudha. Kan biraa dhukkuboota akka armaan olii jennee sukkaara, dhiibbaa dhiigaa onnee qabu yoo ta'e isaan haalaan follow-up gochuudhaan to'achuudha. Kanaaf kana fakkaatan gochuun mala yaala jalqabaatti life style modification kan jennu. Egaa kanatti aansuudhaan wantoota xiinsammuu gorsa xiinsammuu kun kennamuu danda'u kanarraa hafee qorichoota armaan olii kana karaa dubartootaatiif fayyadamuu danda'u. Egaa akkuma beekamu karaa dhiiraatiin qoricha viyaagiraa jedhamu baroota hedduudhaaf warri dhiiraa fayyadamanii kan turanidha. Egaa qorichi kunis kan fudhatamu fedhii saalquunnamtii osoo hin eegalin dura sa'aatii tokko akka lama jidduutti kan fudhatamu. Egaa qorichi kunis yeroo adda addaa qorannoo irratti gaggeeffamee dhiibbaawwan adda addaa geessisaa jira jedhameeti kan lafa kaa'amee jiru. Isaanis yeroo tokko darbee namoota irratti dhukkuba onnee tasaa
yookiin sadanatti taakii kana itti fiduu danda'a. Kan biraa istirookii dhukkuba istirookii jechuun akkuma beekamu istirookiin dhiigni sammuu keessa dhiiguu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo tishuun yookiin seeliin sammuu dhiiga dhabuu danda'uudhaan wantoota kana fiduu danda'a. Qorichi kun kan biraa hearing loss. Namni tokko viyaagiraa fayyadamee ka'ee gurri isaa guutumaan guutuutti baayilaateraalii kan lallachinu dhaga'uu dhiisuu danda'a. Rakkoo kana fiduu danda'a. Kan biraa ijji nama jaamuu fi mataa bu'uu walirraa hin jenne namatti fiduu danda'a. Egaa rakkoowwan kana ittisuu fi wanti nu gochuu qabnu tokkoffaa akka dura jenne maloota yaalaa warra jalqabaa fudhachuu lifestyle modification gorsatiin sammuu kana ogeessa bira deemnee fayyadamuun gaariidha. Qoricha kana osoo fudhatiin dura yoo kanarra darbee qorichi kun nuuf ajajame immoo qoricha kana alkoolii wajjin fudhachuu dhiisuudha. Akkasumas amma jedhame yookiin giraama jedhame saniin fudhachuu qabna. Isaa ol fudhachuu hin qabnu ajaja hakimaatiin ta'uu qaba. Kanarraa anaaf immoo rakkoon waan adda addaa mallattoon adda addaa hunduu irratti mul'ate atattamaan keessa fudhannee mallattoon adda addaa mataa bu'uu walirraa hin jenne ta'uu danda'a. Qaamni saalaa ka'ee dhaabbatee sa'aatii afurii oliif ture atattamaan mana yaalaa deemnee yaala barbaachisu argachuutu nurra jiraata. Egaa galatoomaadha. Kanaaf kan kana fakkaatan bal'inaan qabannee walitti deebina. YouTube kana subscribe share gochuun nu bira dhaabbadhaadha.